dhimmoota ijoo garagaraa qabanneetii kan jirru qophii waamraa wajjin Faisal Adamisi wajjin jiran gamogummaa teeknikaatiin Siidaa Nagaash nu faana jiran yaada keessan kan fudhattu tajaajila toleraatti yaada keessan booda qabate qilleensa kan oolchutaan yaadota qabdan komii qee qabdan kallattiidhaan bilbilaan nu biraan ga'uun dees kabajamtoo dhaggeeffattoota keenya qophiin waamraa keenya guyyaa har'aantanaa dhimmoota maal irratti xiyyeeffatan kan jedhu dhaggeeffannoo walitti deebina. Sadaasni digdamii sagal bara 1998 manni marii federeeshinii walgahii idilee lammaffaadhaan guyyaan kun akka kabajamu murteessee jira jechuudha. Kabajni guyyaa kana kaayyoon isaa guddaa fi ijoon walitti dhufeenyi sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akka cimuu fi hojii dhabaa gurmeessine jedhamee bakka adda addaatti waan hojjetamu jarri hojii dhabaa sun taane abbootii qabeenyaa irratti gurmaa'e. Maallaqaan ijoollee kan saraatti bitanii kan keenya kun kan keenya jedhaniitu sobanii jechuudha. Firri isaanii kaffalamee kun kan keenya jedhanii haasa'u. Hojiilee kan duraan gurmaa'anii turan irratti gurmaa'uudhaaf namoonni amma fakkeenya waggaa 3 hanga 5tti kan gurmaa'uu qabanii garuu yeroo isaanii fixanii yeroon isaan itti fufanii hojjechaa jirantu jira. Namoonni sun amma namoota abbaa qabeenyaati kan mana qabanillee jiru. Biqilaa tokko dhaabuu jechuun akka lubbuu tokko kunuunsanittidha kan eegamu. Biqiltuu tokko yoo dhaabde akka waan lubbuu tokko guddisteetti ilaalama. Kanaaf biqilaan akka mucaattan ilaala. Akkuma agartan kana kanaan dura aanaa keenya keessatti masnoo limaatiin kun jallisii kan hin jalqabamnee turreeyyuu baran ammoo hoggansi aanarraa dhufe kun baay'ee kaka'umsa nuu kennee raawwateetu akka jajjabaannee hojjennee muuxannoo gara biraatirraa irree deemnee fudhannee jirra. Isaan laallee akka hojjennu nu godhanii jiru. Biqiltuu kuduraa fi muduraalee adda addaa biqiltuu nyaataaf oolan adda addaa irratti hojjetaati kan nuti jirru. Lafti kun yeroo duraatiif naannoo kana jiraachuudhaaf illee iyyuu baay'ee kan nama gaddisiisu turedha. Lafti kun naannoo balfi adda addaa irratti gatamuu. Kana balinaan qophii waamraa keenya guyyaa irraa keessatti kan ilaallu ta'a. Amma kallattumaan gara oduu balballoonni tokko ilaallu dabarra. Ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaatti Inistituutiin bulchiinsa koonistirakshinii leenjii waraqaa koonistirakshinii idil-addunyaa mirkaneessuun ogeessotaaf Finfinneetti kennaa jira. Leenjichi bulchiinsa piroojektootaan kan xiyyeeffate yoo ta'u ogeessota sadarkaa idil-addunyaatiin dorgomaa ta'an horachuuf keessatti leenjiin kun faayidaan isaa guddaa akka ta'e ministeerichi ibsee jira. Badhaasoo Hayilee dabalata qaba. Ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaatti Inistituutiin bulchiinsa koonistirakshinii leenjii waraqaa koonistirakshinii idil-addunyaa ogeessotaaf Finfinneetti kennaa jira. Leenjicha Inistituutiin bulchiinsa koonistirakshinii Itoophiyaa fi Ameerikaa kan waliin qopheessan yoo ta'u ogeessota sadarkaa idil-addunyaatti dorgomaa ta'an horachuuf kan gargaaru akka ta'es himameera. Leenjichis bulchiinsa piroojektootaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u akka idil-addunyaatti ogeessota seektericha kan ga'oomsu akka ta'e Inistituutii bulchiinsa koonistirakshiinitti ዳይሬክተራ ጋውምሳ ረጋሌ አደ ቅድስት ማሞ ሂመኒሩ ወደ ኢንዱስትሪያችን ስናመጣ ግን የሚኖረው ፋይዳ ምንድነው? ኢንዱስትሪው ሌንጂን ኩን ገረ ኢንዱስትሪ ኮንስትራክሽን ኢቴሮፊኑ ፋይዳ ንቀቡ ከለቲኑ ቲቲም ፕሮጀክቶች ቡልቺኑ ረኮ ከንቀቡ ተውሳቲ አኩሞ ቤከሙ ፕሮጀክቶኒ አካታ ከሩልፈመኒን ሂንጡ ብረመን ቁልቁሊን ረትስ ረኮቱ ጅራ ወረቃ አረጋ አሞጌሶታ ከነሙ ኩን ረኮሌ ፕሮጀክቶታ ረት ሙልጠተን ከኒ ኩዳ ኦጌሶኒ ኢትዮጵያ የሮ ገረብዮተ ብራ ይመለን ወረቃን ከነሙፍ kan sadarkaa idil-addunyaa eeggate waan ta'eef bakka fedhanitti carraa hojii argachuu dandeessisuudha kan jedhan Daayireektara Ittaanaa Inistituutii bulchiinsa koonistirakshinii Injiinar Daawit Mahaariiti. ባይ ቻንስ እዚህ ያለ ሰው ወደ ውጭ ሀገር ቢሄድ ይሄ ሰርቲፊኬት ኢንተርናሽናሊ ሪኮግናይዝድ የሆነ ስለሆነ ogeessonni as jiran akka carraa yoo gara biyyoota biraa imalan waraqaan kennamuuf kun sadarkaa idil-addunyaa eeggate waan ta'eef bakka fedhanitti carraa hojii argachuu qabu. Kanaafuu ogeessotni leenjicha sirnaan hordofuudhaan qormaata darbuu qabu jennee amanna. Piroojektota akka biyyaatti qabnu hunda akka sirnaan hooggannuu fi to'annuuf leenjichi gahee olaanaa qabaa kan jedhan immoo Dr. Wubisheet Ziqaaleet. በመሰረታዊነት እንግዲህ ሀገር ለምታቀዳቸው ፕሮጀክቶች ሰክሰስፉል እንዲሆኑ leenjiin kun karoora piroojektota akka biyyattiitti bahan sirnaan akka hooggannuuf haala kan mijeessudha. Piroojektota qabnu hunda akka sirnaan hooggannuuf gahee olaanaa qaba. Leenjichi guyyoota ittaananiifis itti fufinsaan kan kennamu yoo ta'u muuxannoon idil-addunyaa dhimma piroojektota irratti kan dhiyaatu akka ta'es himameera.
Kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 irraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan ganama kibxataati. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hirmaannaa Oostiriyaa Rippaabilika Cheekii fi yaa'ii jijjiirama qilleensaa addunyaa 28ffaa Imireetota Araba Gamtoomanitti godhan milkaa'aa akka ture pirees sekretariyaatii waajjira ministeera muummee Billanee Suyyum ibsan. Pirees sekretariyaatiin waajjira ministeera muummee Billanee Suyyum turtii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Oostiriyaa Rippaabilika Cheekii fi Imireetota Araba Gamtoomanitti godhan bu'aa qabeessa akka tures kaasanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed turtiin isaanii Oostiriyaan daawwannaaf marii Rippaabilika Cheekiitti godhan milkaa'aa ture jechuun kaasanii jiru. Rippaabilikni Cheekii fi Itoophiyaan turizimii, qonna, ijaarsa dandeettii, raayyaa ittisaa akkasumas dameewwan kanneen irratti waloodhaan hojjechuuf mari'achuu isaanii himanii jiru. Yaa'ii jijjiirama qilleensaa idil addunyaa COP28 Dubaayitti gaggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaan agarsiisa ashaaraa magariisaa paaviiliyoon akka qopheessin qondaaltota biyyoota garaagaraa hirmaattonni yaa'ichaadhaaf kaanis daawwatamuu kaasanii jiru. Haasaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaa'icha irratti godhan jijjiirama qilleensaa ittisuudhaaf addunyaan hojii qabatamaa eegaluu qabdi jechuudhaanis yaadachiisanii jiru. Biyyoota addunyaa garaagaraa muuxannoo ashaaraa magariisaa Itoophiyaan eegaltiin qooddachaa akka jiranis Billanee Suyyum kaasanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed turtii Imireetota Araba Gamtoomanitti qondaaltota biyyoota garaagaraa waliin marii waloo gochuu isaanii itti gaafatamtuun pirees sekretariyaatiin waajjira ministeera muummee Billanee Suyyum himaniiti jiru. Odumul fakkaatu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaan biyyoota garaagaraatti godhan hirmaannaa yaa'ii jijjiirama qilleensaa addunyaa irratti qaban kabaja Itoophiyaa fi maqaa gaarii biyyaa kan ol kaase ta'uu ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggas Tulluu himan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed turtii Oostiriyaa Rippaabilika Cheekii fi yaa'ii jijjiirama qilleensaa addunyaa 28ffaa gamtaa Imireetota Araba Gamtoomanitti godhan ilaalchisuudhaan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggas Tulluu ibsa kennanii jiru. Ibsaanii kanaanis daawwannaa fi hirmaannaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjiiwwan addunyaa garaagaraatti godhan milkaa'aa akka ture himanii jiru. Yaa'ii misooma industirii Veenatti taa'ameen muuxannoowwan Itoophiyaa fi kanneen biyyoota garaagaraa dhiyaachuu kan himan yoo ta'u Itoophiyaan waggoottan 5 darban riifoormii guddina diinagdee biyya keessaan fooyya'insa hojimaataa fi seektaraan bu'aawwan gaggaarii dhiyeessuuf agiroo industiriin qindaa dabalatee muuxannoo qabdu qooduusii kaasanii jiru. Yaa'ii jijjiirama qilleensaa addunyaa 28ffaa qondaaltota biyyoota 140 fi qooda fudhattoonni 90,000 ol irratti hirmaatanis Itoophiyaa muuxannoo ashaaraa magariisaa qooduusii himanii jiru. Hooggantoonni biyyoota garaagaraas jijjiirama qilleensaa ittisuuf hojiin qindoominaan akka barbaachisuun kanaafis tarkaanfiin furmaataa fudhachuun akka barbaachisu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa godhanii ibsanii jiru. Daawwannaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Rippaabilika Cheekiitti godhaniin mariin hooggantoota biyyattii waliin godhan hariiroo biyyoota lamaanii gara sadarkaa olaanaatti kan ceesise akka ta'es kaasanii jiru. Abbootiin qabeenyaa Rippaabilika Cheek waliin mari'achuu isaanii indastiriiwwan oomisha garaagaraa daawwachuu isaanii Dr. Laggas Tulluun eeranii jiru. Qonna indastiriin oomisha albuudaa damee turizimii diinagdee dijitaalaan qindoominaan hojjechuudhaaf waliigaltee irra gahamuu isaaniitis Dr. Laggas Tulluun ibsa laataniin himan. Balinaan qabanne kan biraatti ho'i dabaruun bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti dargaggoonni argaman karaa mootummaan hojii dhabdoota gara hojiitti galchuudhaaf hojjechaa jiruun ammatti sababoota garaagaraatiin carraa kanatti fayyadamaa akka hin jirre komii qaban FA Finfinneetti himanii jiru. Bulchiinsa magaalichaa gama isaatiin barbaayyataa kana dargaggoota hojii dhabeeyyii hedduu hojiitti galchuudhaaf hojjechaa jiraachuu himuudhaan komiiwwan kaan kanaas hiikuudhaaf akka hojjetu beeksisanii jiru. Bulchaa nagaraa dabalata qaba. Hojii dhabaa gurmeessine jedhamee bakka adda addaatti waanta hojjetamu jarri hojii dhabaa sun taane abbootii qabeenyaa irratti gurmaa'e. Maallaqaan ijoollee kan saraatti bitanii kan keenya kun kan keenya jedhaniitu sobanii jechuudha birri isaanii kaffalamee kun kan keenya jedhanii haasa'u. Hojiilee kan duraan gurmaa'anii turan irratti gurmaa'uudhaaf namoonni amma fakkeenya waggaa 3 hanga 5tti kan gurmaa'uu qabanii garuu yeroo isaanii fixanii yeroon isaan itti fufaniituma hojjechaa jirantu jira. Namoonni sun amma namoota abbaa qabeenyaati kan mana qabanillee jiru. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti dargaggoonni argaman karoorri mootummaan hojii dhabdoota gara hojiitti galchuuf qabatee jiru sirnaan hojiirra oolaan jiru jechuun komii qaban FM Finfinneetti himataniiru. Yeroo garaagaraatti gurmaa'uun gara waajjiroota dhimmi ilaallatuutti deddeebi'uu kan himan dargaggoonni magaalaa Furii sababoota adda addaa waajjiroota kanneen irraa isaaniif kennamurraa kan ka'e gara hojiitti galuu dhabuu isaaniidha kan isaan himan. Hojiin hojii dhabaadhaaf uumamaa jiru carraan uumamaa jiru carraa xiqqaadha. Sunis namoota yookaan nama qaban yookaan
uummanni ragaa hir'atee akkas ta'ee maal sababa garaagaraa uumuudhaan namoonni osoo carraan argatiin kan deebi'an baay'eetu jiru. Yeroo baay'ee yeroo dhattee gaafattu biiroo IMX isa ta'uu iddoo waajjira hojii uumuusa ta'u iddoo ati vaakaansiin jira jettee irratti gurmooftee dhattee jira gaafattu qabameera achi waan biraa irratti gurmaa'e siin jedhu waan ati barbaaddu fakkeenyaaf ati kunoo taaksistaraa kanatti irratti gurmaa'uuf yoo jette warra waggaa 4 hojjetaniif ragaa qabatamaadhaan kan jiru jechuudha. Dargaggoonni hojii dhabuun ta'an hedduun utuu jiranii kan hojiitti seenu namoota biroo ta'uu kan dubbatan dargaggoonni kunniin haalli akkanaa kun qaama dhimmi ilaallatuun furamuu akka qabus dhaammataniiru. Jarri irratti gurmaa'anii hojjetaa jiranii abbootii qabeenyaa iddoo biraatti handaaqoo horsiisa horii horsiisuu dhaabbanii ilaaluu dandeessu qaama. Jarri sun abbootii qabeenyaa irratti gurmaa'ee jira malee ijoolleen asii irratti gurmaa'anii namni tokko faayidaa hin arganne mammaadha. Amma nun akkasitti daandii irra taa'aa oolla nun akkasitti hojii dhabnee yeroo dhannee gaafannu sheedii mataasaa gaafanneerra sheedii hanqaamaan dhibba nama 5,000 kiraayee kennateeru beeka sheedii fudhatee inni hojjetaa mootummaati. Bakkeewwan garaagaraatti gurmaa'uun hojjechuuf yeroo yaalanitti kanneen yeroo gurmaa'insa isaanii fixan akka hin gadhiisnedhas kan isaan FM Finfinneetti himan. Iddoolee garaagaraa irratti amma naannootti taaksiileen jiran mana imaataa hojiilee kan duraan gurmaa'anii turan irratti gurmaa'uudhaaf namoonni amma fakkeenya waggaa 3 hanga 5tti kan gurmaa'uu qabanii seerris kan jedhu waliigalteen jirus akkasan garuu yeroo isaanii fixanii yeroon isaan itti fufaniituma hojjechaa jirantu jira. Kunoo taaksistaraa kanatti irratti gurmaa'uuf yoo jette warra waggaa 4 hojjetaniif ragaa qabatamaadhaan kan jiru jechuudha. Amma taaksistaraa sabbataa kunoos iddoo hara godaanaa kana sabbataa gaafannee turre nuun. Garuu warra waggaa 5 hin ta'a kan warri hojjechuu jalqabe jechuudha. Kanaafi iddoo itti barbaadde dhiisanii iddoo biraasiin jedhu. Komiiwwan dargaggoonni kunneen kaasan qabachuudhaan gara waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Afurii kan dhannee yoo ta'u bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Abarraa yaadannoo kennaniin bajataa kana dargaggoota hojii dhabeeyyii hedduu hojiitti galchuuf hojjechaa jiraachuu himuun komiiwwan kaanis hiikuuf akka hojjetanidha kan isaan dubbatan. Seektarri kun keessattuu kenna iddoo oomishaaf gurgurtaa waliin wal qabatee bakka itti komiin ka'uun jira jechaadha. Ifatti yookaafnu jechaadha. Amma kana gaafa laallu gaafii amma kanaa waliin wal qabsiisee bakki itti amma wal hubachuu dhabuutu jira. Amma fakkeenyaaf gaafa kaafnu waldaaleen sadarkaa guddattuu giddu galeessatti ce'anii iddoo sana lafa fudhatanii lafti sun sababa adda addaatiin jechaadha. Komiin qonnaan bulaa waliin isaa ta'uu dafanii ijaaranii galuu waliin wal qabate waan akkasii waldaaleen sun bakka itti mul'atu jira jechaadha. Kan saniin alaa garuu yoo komiin jiraate jechaadha battalatti kan tarkaaffii fudhatamu. Tarkaaffiin kunillee kan fudhatamu sadarkaa mana maree maaxaa aanaatti jechuudha. Kallattii asii gadi bu'u qofa eeggachuu odoon taane jechaadha. Waggaadhaan inventariin hin gaggeeffamu waan ta'eef isarratti hundoofne kan tarkaaffii fudhatamu. Kana jala lo'eetoo wanni darbu jiraachuu danda'a. Amma komii kana jechaadha. Ifatti qaamni komiin kana kaasus hoo jiraate jechaadha. Waliin taanee raawwannee too'ikuuf immoo qophaa'ummaan hin jira. Hojiin dargaggoota hojii dhabeeyyii hojiin isaaniif maluuf kennamaa hin jiru jedhamee ka'e irrattis yaadanuuf kennaniin akkana jedhan. Gurmeen akkuma sila sii kaase galmee irraa jalqaba. Galmee fi calallisu sadarkaa aanaatti gaggeeffame jechaadha. Qajeelfamni illee dambiin illee yookaan tarsiimoon carraa hojii uumuullee kan jedhuma inni namni sadarkaa hawaasaatti jechaadha. Sadarkaa zoon irraa kaasee calalamee raawwateetu gurmaa amma ifatte jechaadha. Amma qabatamaadha waan akkanaa kana nu bira hin geenye kan gurmaa'uu qabanneetu kaafnullee nama galmaa'ee calalameetu sadarkaa hawaasatti galmaa'ee calalameetu dhufe waan ta'eef kan ammoo gama keenyan hin jira ho'edhame komiin kun hin jira taanan gadi buunee kan laallu ta'a jechaadha. Laallee raawwanne tarkaaffiin fudhatamuu qabas waan qabatamaa jechaadha. Tarkaaffii fudhachuu qabnu waliin taanee maanajimentii mana hojiitiin taanee mana maree maaxaa sadarkaa aanaatti jechaadha. Waliin taanee raawwanneetu waan kana tarkaaffii fudhachuun dirqama waan ta'eef kana waan ilaallu ta'a jechaadha. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kooyyee Faceetiin qonnaan bultoonni aanaa waddii sassaabii oomishaa gaan cinatti ooyiruuwwan midhaan gaan irraa haamaman qotuudhaan jallisiidhaan oomisha garaagaraa misoomsuudhaaf hojjechaa jiraachuu himanii jiru. Rooba eeguudhaan waggaatti si'a tokko qofaan oomishuudhaan galii guddisuun wabii nyaataa mirkaneessuun akka hin danda'amne kan kaasan qonnaan bultoonni kunneen oomisha isaanii jallisiidhaan misoomsuudhaafis hojjechaa jiraachuu turtii adda TFM Finfinnee wajjin gooyin himanii jiru. Abirraa Tashoomiin dhimma kana bal'ina isaa kanatti qindeessee jira. Mootummaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa guddisuuf inisheetiiviiwwan qonnaa ammayyaa garaagaraa hojiirra oolchaa jiraachuun ni beekama. Rooba eeguudhaan waggaatti si'a tokko qofa oomishuudhaan galii guddisuunis ta'ee wabii nyaata mirkaneessuun ni ulfaata. Kanaaf qonna idileen cinatti misooma jallisii irratti hirmaachuudhaan qonnaan bultoonni fayyadamaa jiran hedduudha. Qonna gannaa irratti humna guddaa baasuu mannaas lafa xiqqoo jallisii misoomsuun galii guddisuu fi wabii nyaata mirkaneessuun akka danda'amu qabatamaatti kan agarsiisanis ni argamu. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kooyyee Faceetti qonnaan bultoonni aanaa Waddeessaa sassaabbii oomisha gahanii cinatti
ooyiruuwwan midhaan gahan irraa haamaman qotuun jallisiin midhaan kanneen biroo facaasuuf hojjechaa jiru. Aanaa Waddeessaatti qonnaan bultoota qonna jallisii bonaa hojjechaa jiran dubbifne keessaa obbo Geetahuun Bucuqaa oomisha gahan kan akka xaafii sassaabuun garbuu fi qamadii ammoo lafa xaafiin irraa haamame kana irratti jallisii misoomsuuf qotaa jiru. Bishaan hidhuun motoraan obaasaa kan jiran ta'us dubbatu. Bara 2016 kana kuma agartan kana ka tanaan dura aanaa keenya keessatti masnoo limaatiin kun jallisii kan hin jalqabamnee turreeyyuu baran ammoo hoggansi aanarraa dhufe kun baay'ee kaka'umsa nuu kennee raawwateetu akka jajjabaannee hojjennee muuxannoo gara biraatirraa irree deemnee fudhannee jirra. Isaan laallee akka hojjennu nu godhanii jiru. Kana amma akkuma laaltan kana bara kana haamnee galchinee amma ammoo jallisii qonnee jirra. Kinu akkuma nu cinaatti laaltan kanas bishaan irree hiineetu bishaan akka asuma motoraan obaasnu nu godhanii jiru. Kana ka isaa qarqaarsa nu godhe digaafii nu godhe kara xaawutiin irree kara mirtizareetiin irree digaafii nu godhani oduu dafeetu baran akka galu nu godhani baay'ee gaariidha jedhee yaada. Akka barran gaddaa san akka hin taane akka baran ammoo dafee akka nu dhaqabu. Qotee bulaan naannoo kana amma teknooloojii fayyadamaatii miti kan jiru. Akkuma dur qotiyoodhaan qonnaa akkuma dur harkaan haamaa jirra. Isa kana kaa'udu teknooloojiin immoo dhiyoonya kanatti nu argame baay'ee jijjiira fiduu dandeenya. Han akka tiraakteraa, han akka kompaayinarii, han akka haamaa dhawu kana kan oduu nu dhiyaate. Dursa garee misooma midhaanii kuduraa, muduraa fi jallisii kutaa magaalaa Koyyee Faccee kan ta'an obbo Hirphaa Badhaasa akka walii galaatti bara kana qonnaan bultootaaf leenjii fi hubannoo kennuufiin qonnaan bultoonnis hubannoo argatanitti fayyadamuun hojii qonna jallisii irratti hirmaachaa jiraachuu himu. Jalqabaa kaamanii qonnaan bulaadhaa hubannaa kennanii leenjii kennuurraa jalqabee itti fufnee itti leenjii kennaniin boodamuu teknooloojii guutuudhaan keessattuu qamadii, xaafii, shumburaa gosoota kanaa sadan bal'inaan kan oomishamu eegalaatarra haala xixiqqaadhaan hin jiraata. Kana haala gaariidhaan jalqaba amma dhumaatti kunuunsa gaarii gochaa ture qonnaan bulaan keenya. Qonna mala ammayyaan qonnaan bultoonni akka fayyadamaniifis karaa gurma'insaan qonnaan bultootaaf haala mijeessaa jiraachuu fi qaamota adda addaa faana hojjechaa jiraachuus obbo Hirphaan ni dubbatu. Qonnaan bulaan keenya waldaadhaan gurmaa'ee kan dhiyeessii kana karaa waldaa argachuu danda'u gurmee keessatti jirra. Ammaaf akka kutaa magaalaatti tiraakteraa tokko qabna. Annis qonnaan bulaan keenyatti fayyadamaa jira. Qonnaan bultoota deeggaruudhaaf teknooloojii guutuu gara sanitti fiduudhaaf hojiin kutaa magaalaarraa hanga aanaatti hanga gootetti hojjetamaa jiru. Hojii bal'aa waan ta'eef gara fuula duraatti waan gaarii. Dhaabbileen nuti wajjin hojjennu ministeera qonnaa wajjin wanti nuti haasofne jira. Kanaan duras nu deeggaraatii turanii yeroo kana keessatti kan facaasutti fayyadamaatii jirra akka kutaa magaalaa keenyatti jechuudha. Itti aanaa waajjira qonnaa kutaa magaalaa Koyyee Faccee kan ta'an Dr. Naafiyaad Alamuu qonnaan bultoonni kutaa magaalaa isaanii hubannoo argataniin hojjechaa kan jiran ta'uu himuun qonna jallisii bonaatiin qonnaan bultoonnis bal'inaan hirmaachaa jiraachuu himu. Qonnaan bulaa akkaataa itti dhiyeenya bishaan qabuutiin hubannoo kenninee fi akkuma argaa jirtan qonna keessa galamee jira. Parsantaan caalu socho'aa jira. Kanaaf akkuma ilaalaa jirtan jalaa kaasaa qotaati adeemsi keenya. Kana akkuma leenjii kennineen gara hojii kanaatitti kan galleedha jechuudha. Dr. Naafiyaad qonna makaanaayizeeshiniin qonnaan bultoonni akka fayyadamaniif haala mijeessaa jiraachuu himuun qonnaan bultoonni gatii madaalawaa ta'eenis meeshaalee qonnaa ammayyaa ta'an karaa itti argachuu danda'an irratti hojjechaa jiraachuus dubbatu. Akka kutaa magaalaatti sochii nuti goone keessattuu makaanaayizeeshinii qonnaa kan akka kombaayinara, tiraaktaraa fi maashinoota garaagaraa isaan dhahiisa fayyadan xeefii faada'uudha fayyadan kan dhiyeessuudhaaf qaamolee adda addaa dubbisaa jirra. Qaamoleen nuti dubbinu dhaabbileewwan garaagaraa, inistituutiiwwan qorannoo garaagaraa dubbisaa jirra. Qorannoowwan sanii walii gallee yeroo barbaannutti yeroo oomishni kun maasarraa sassaabamee gara bakka dhahiinsaa gahutti keessattuu xaafiin faan naannoo sanitti yeroo ga'eetti maashina kana yeroodhaan akka dhiyaatu haala mijeessaa jira akka waajjiraatitti. Enterpiraayiziin sanyii filatamaa Oromiyaa sanyiiwwan filatamaa oomisha guddaa kennanii fi yeroo gabaabaa keessatti gaan baay'isuun raabsaa jiraachuu ibse. Hoogganaan itti aanaan Enterpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa obbo Caalaa Abbabaan Enterpiraayizichi sanyiiwwan bunaa, fooyyaa, boqqolloo, qamadii fi mishingaa baay'isuun qonnaan bultootaaf raabsaa jiraachuu dubbatan. Hojii kanaas dameewwan isaan Arsii, Baaleen, Wallaggatti hojjechaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u Enterpiraayiziin sanyii filatamaa Oromiyaattiin itti gaafatamaan damee Arsii obbo Ittafaa Fufaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaan ammayyeessuun sanyii filatamaan akka qamadii, bunaa fi mishingaa baay'isuun qonnaan bultoota biraan gahaa jiraachuu himan. Qonnaan bultoonni godina Arsiin aanaa Gololchaa sanyii filatamaa bunaa oomisha gaarii kennuufiin yeroo gabaabaatti gahuu giddu galan
baay'isa sanyii filataman qonna arba guutuu irraa fudhachuudhaan dhaabanii fayyadamaa jiraachuu ibsaniitu jiru. Dhimma bal'inaan qabannee kan biraatti ho'i dabarruun biqiloota baroota darban keessa duula sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman kunuunsaa fi eegumsa barbaachisu gochaa fi jiraachuun ibsamee jira. Aadde Jiituun Akililuu fi obbo Alamuu Birbirsaa jiraatota magaalaa Kolobooti isaanis biqiltuu baroota darban keessa dhaabaman kunuunsaa akka jiran yaada isaanii FM Finfinnee 92 xiqqaatitti himanii jiru. Gonfaa Baay'isaa dabalata qaba. Rakkoo jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti hammaataa fi yaaddessaa ta'aa jiru qolachuuf Itoophiyaan waggaa waggaadhaan duula sagantaa ashaaraa magariisaa bocuun biqiloota biliyoonatti lakkaa'aman duulaan dhaabaa jirti. Erga duulaan sagantaa ashaaraa magariisaan biqiloota dhaabuun eegalee bu'aan qabatamaan argamaa jira. Wanti guddaan hubatamuu qabu bara baraan hawaasni duulaan bahee biqiltuu dhaabee manatti galuun galma akeekame milkeessuu hin danda'u. Biqiltuun akkuma ilma namaa hanga of danda'utti kunuunsa walirraa hin cinne barbaada. Biqiloonni baroota darban keessa duula sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman maalirra jiru jennee jiraattota magaalaa Koloboo gaafanneerra. Aadde Jiituu Akililuu fi obbo Alamuu Birbirsaa jiraattota magaalaa Kolobooti. Isaanis biqiloota baroota darban keessa dhaaban kunuunsaa akka jiran OBN FM Finfinnee 92.3 himaniiru. Lama hirmaadheera. Marsaa lamaan keessatti kunoo biqilaa tokko dhaabbadhees keessaa hin kunuunsina. Fuuldurri koo kunoo giriiniidha. Bareeda waaqayyotti tolu. Hin banne nu jalaa immoo ijisaa kunoo daraaree bareeda. Kana booddee immoo bishaan keenya nu sirrateera. Yeroo hundumaa keessa dhaabannee obaas. Yaanis as keessa dhaabbadheen jira. Ashaaraa koo as keessa nan kaa'ee gara gadaattis hin jira. Ijaarsa kana walumaa gartan kana ijaarsi itti ijaarame horiirras namarras bilisa. Walumaa garuu kana kennu qilleensa qorraa arganna. Namni keessatti boqotaa. Iddoo biraatti dhufee keessatti boqotaa. Waan baay'ee nama laata biqiltuu magariisa. Namni yoo kunuunse malee dhaabee sokkuun bu'aan qaba. Kuni namni walitti gurmaa'ee dhaabee na akkatti guddifamee kunuunsamee guddifameera. Akka jiraattonni kunneen dubbatanitti biqiltuu dhaabanii galuun galma miti. Akka ilmoo keenyatti ni ilaalla kanaaf yeroo hundas ni kunuunsina jedhu. Biqilaa tokko dhaabuu jechuun akka lubbuu tokko kunuunsanittidha kan eegamu. Biqiltuu tokko yoo dhaabde akka waan lubbuu tokko guddisteetti ilaalama. Kanaaf biqilaan akka mucaattan ilaala. Dhimma bal'inaan qabanittan ho'i dabarruun qarqara laggeen magaalaa keessatti argaman bakka gataa koosirraa qulqulleessuun misoomsuun madda galiif oolchuun akka danda'amu ibsame. Dubartoonni gurmaa'uun qarqara laggeen irratti kuduraa fi fuduraa oomishan irraa fayyadamaa jiraachuu himanii jiru. Talilee Toleeraa dabalata qabdi. Mootummaan yeroo ammaa misooma xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jiru keessaa misoomni qarqara laggeenii isa tokko. Agarsiistuuwwan kanaas magaalaa Finfinnee keessatti laggeen kosii fi balfaa garaagaraan guutamanii rakkoo fayyaa ta'anii fi darbees laggeen kunneen guutanii irra dambali'uun badii qabeenyaaf sababa ta'an sagantaa maaddiin biyyaa fi kan biroon misoomanii yeroo ammaa kana iddoo aara galfii iddoo daawwatamuu fi walumaa galatti madda galii ta'uu danda'aniiru. Aadde Saalaayish Massalaa walitti qabduu waldaa shariika Saalaayishii fi Nigaati. Lagni kun dallaa isaanii jala yaa'aa kan turee fi ammas yaa'aa jira. Lagni kun waggoota dheeraaf yaaddoo isaanii akka ta'e dubbatu. Kunis balfaawwan garaagaraa iddoowwan adda addaati laga kanatti akka gatamuu fi sirumaa iddoo gataa yookaan kosii jedhamee waamamaa akka ture kaasaniiru. Aadde Saalaayish Mallasaa hanga yoomitti itti fufa jechuun iddoo kana akka qulqulleessuu eegalanii fi dhumarratti waldaadhaan gurmaa'uun kuduraa fi fuduraa itti oomishuu eegalanii oomisha kanaanis irraa fayyadamoo ta'uu turtii FM Finfinnee waliin godhaniin ni dubbatu. Biqiltuu kuduraa fi muduraalee adda addaa biqiltuu nyaataaf oolan adda addaa irratti hojjetaati kan nuti jirru. Lafti kun yeroo duraatiif naannoo kana jiraachuudhaaf illee iyyuu baay'ee kan nama gaddisiisu turedha. Lafti kun naannoo balfi adda addaa irratti gatamuu manni naannoo kanaas iddoo bobba'insa namaafaa ture. Wantoota du'aa adda addaa fardeen du'aa wantoota du'aas irratti gatamaa ture jechuudha. Naannoo biraarraa dhufee iddoo kanatti kuusaa balfa jedhama ture naannoon kun jechuudha kan beekamu. Nuti immoo yeroo kana naannoo kanarratti namni yeroo kufu argine akka carraa qoshaaша balfa kanaan yeroo kufu akka carraa argine maaliif balfa kana iddoo kanaan kaasne kan jedhu irratti namoota afur wayii ta'aniiti kan eegalle. Balficha kana qulqulleessuudhaaf turre malee irratti wanta kana hojjechuuf nuti kaayyoon keenya dursaa bareechuuf turre nuti akka caakkaadha kan ture wantichi isaa irraa kaasnee qulqulleessinee erga jenneen booda booticha erga bakkisaa adda bareedeen booda maal ofirratti oomishne kan jedhu yaadni nu dhufee namoota 9 taane itti daddabalamnee sana booda qulqulleessinee biqiltuu irratti oomishne. Ilaalchi namoonni laggeen magaalaa keessaaf qaban rakkoo guddaa qaba. Laga magaalaa keessaa akka bakka gataa kosiitti ilaaluun fooyya'uu akka qabu
qabuu fi qarqarri laggeenii yoo itti hojjetan madda maallaqaa yoo ta'u yoo kana ta'uu baate madda rakkoo nageenyaa fi fayyaa ta'uu akka danda'u waan wallama gaafachiisu miti. Waldaan kunis kana hubachuun yeroo ammaa kana tokkummaadhaan hojiitti seenuun irraa fayyadamoo ta'aa jirra jedhu. Balfa irraa kaasnee waan adda addaa irraa kaasneetu akkanatti qulqulleessine amma waan irratti hojjechaa jirru fakkeenyaaf goommana, raafuu maramaa, kaarotii, qoosxaa kun amma akka ija keetiin argitu kanatti immoo bunallee kunoo irratti dhaabneella muuzii filatamaarree isa irratti dhaabnee jirra boqqolloorree kunoo argiteerta. Misooma qarqara lagaa kanatti hojjennee of bira darbuun ollaa fi jiraattota magaalaa foo taanirra jedhu Aadde Asnaaqachi. Guyyaan sabaaf sablammoota bara kanaa marsaa 18ffaan naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamu Sadaas 25 hanga 29 sirnoota garaagaraatiin akka kabajamuun itti gaafatamaan kominikeeshinii mana marii federeeshinii obbo Tarrafa Badhaadhaa himan. Dhimma kana kanatti qindeessinee jirra. Guyyaa heerri mootummaa mirga sabaa fi sablammootaa itti kabajamee fi dhugoomse itti raggee Sadaas 29 waggaa waggaan bara 1998 irraa eegalee guyyaan sabaaf sablammootaa kabajamaa kanaas ga'e yoo ta'u bara kanaas guyyaan sabaaf sablammootaa marsaa 18ffaadhaaf naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamuuf manni marii federeeshinii fi naannoon Somaalee qindoominaan qophii garaagaraa gochuu irratti argaman. Guyyaan sabaaf sablammootaa waggaa waggaan kabajamu irratti sabaa fi sablammoonni biyya kanaa guyyaa aadaa, duudhaa fi eenyummaa isaanii mirga heera biyyattiin isaaniif kenname itti fayyadamuudhaan itti agarsiisanii fi mul'isanidha. Kaayyoon guddaan kabaja guyyaa kanaa walitti dhufeenyaa fi hariiroo sabaa fi sablammoota biyyattii jidduu jiru cimsuu akka ta'e mana marii federeeshiniitti itti gaafatamaan kominikeeshinii obbo Tarrafa Badhaadhaa turtii addatti FM Finfinnee wajjin godhaniin ibsanii jiru. Guyyaan sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa Sadaasni 29 bara 1998 manni marii federeeshinii walgahii isaa idilee lammaffaadhaan guyyaan kun akka kabajamu murteessee jira jechuudha. Kabajni guyyaa kana kaayyoon isaa inni guddaa fi inni ijoon walitti dhufeenyi sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akka cimuu fi biyya waliinii biyya cimtuu ijaaruu keessatti sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa muuxannoo fi dandeettii ga'umsa qaban sana walitti hidhuudhaan akka isaan hojiirra oolchan gochuudhaaf guyyaatti kakaasnudha jechuudha. Karaa gara biraa aadaa waliin jireenyaa, duudhaa fi eenyummaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota walii isaaniitti akka beeksisan tokko irraa muuxannoo argatu muuxannoo argateenis immoo jijjiiramaaf akka oolchu gochuudhaaf guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattoota Sadaasa 29 akka kabajamu murtaa'e jechuudha. Bu'uuruma kanaan waggoottan 17 darbaniif guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa magaalota adda addaa fi akkasumas naannolee adda addaa keessatti kabajamaa ture. Guyyaan kun kabajamuu isaa wajjin wal qabatee hojiiwwan gurguddoo hedduu hojjetamanii jiru. Inni jalqabaa aadaan eenyummaan sabaaf sablammootaaf uummattoota gara addabaabayitti dhufee akka inni beekamuuf carraa kennee jira. Aadaan baay'een, afaan baay'een, eenyummaan baay'een akka beekamu godhee jira. Karaa gama biraatiin immoo kabaja guyyaa kana bu'uura godhachuudhaan bu'uuraalee misoomaa adda addaa magaalota keessatti akka hojjetamaniif ka'umsa ta'ee jira jechuudha. Waggaa waggaan kabajamuun guyyaa sabaaf sablammootaa kun naannoo fi magaalaa ayyaanichitti kabajamutti sochiin dinagdee fi investimentii akka cimu gochuu keessatti illee faayidaan isaa iddoo guddaa akka ta'e himanii jiru. Inni biraan guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa kabajamuu isaa wajjin wal qabatee keessummoonni daangaa biyyattii irra jiran hundumti gara magaalaa guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattootaatti kabajamu deemuudhaan wal qabachuudhaan naannoo sanatti investimentiin akka inni sosochiin investimentii akka inni dhiqaa godhee jira. Akkasumas walitti dhufeenyi uummataa sabaaf sablammii akka cimuu fi walitti dhufeenya kana wal qabatee sabaaf sablammiif uummattoonni keenya aadaa waliin jiraachuu, aadaa waliin wal kabajuu akka isaan gabbisatanii fi tokkoof akka iddoo kennu tokkoon akka kabaju aadaan isa kan biraa kan kooti jedhee akka inni fudhatu kan isaas immoo kan biraa akka inni kabajuuf godhee jira. Sabaa fi sablammoonni biyya kanaa hundi mana marii federeeshinii keessaa bakka bu'oota mataa isaanii kan qabanidha. Akkasumas manni marichaa gaafii eenyummaa fi misoomaa yeroo adda addaatti sabaa fi sablammoota biraa ka'uuf qorannoo irratti hundaa'uudhaan deebii laachaa akka turee fi waggoottan gabaabaa dhiyoon as jiran kanatti immoo gaafii ofiin of bulchuu sabaa fi sablammoonni biyyattii keessatti argaman haasaa turaniif deebii laachuudhaan naannoleen haaraa of danda'an akka hundeeffaman godhuun mirgi sabaa fi sablammootaa sirna federaalizimiin sabdaneessaa biyyattiin
amma ittiin bulaa jirtuun dhugumatti lafa qabsiisaa jiraachuun mana marii federeeshiniitti itti gaafatamaan kominikeeshinii obbo Tarrafa Badhaadhaa dubbatanii jiru. Sabaaf sablammoonni 76 kun sagalee isaanii, gaaffii isaanii, yaada isaanii bakka isaan itti kaasan, itti gumaachan karaa biraa biraa immoo dhimma naannoo isaanii, dhimma biyya isaanii, dhimma walii isaaniitti bakka isaan itti mari'atan mana marii federeeshinii keessatti. Egaa mana marii federeeshinii keessatti gaaffiiwwan hedduutu qabu. Gaaffiiwwan kaan keessaa tokko eenyummaan keenya beekamuu qaba, sabummaan keenya beekamuu qaba kan jedhudha kan ka'e. Inni kun bara 1999 akkasumas immoo yeroo bara 1987 heerri mootummaa biyya keenya raggaa'u sabaaf sablammii 56 kan beekamtii qaban. Sabaaf sablammii 56 booda amma deemee amma sabaaf sablammii 76 gaa'ee jira jechuudha. Sabaaf sablammii 76 kun gaaffii isaan dhiyeessanirra dhaabbachuudhaan akkasumas aadaa isaan qaban qorachuudhaan kun egaa qoratameen booda beekamtii argatan ta'ee jira jechuudha. Guyyaan ayyaana sabaa fi sablammootaa marsaa 18ffaa bara kana naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti kabajamu akka ammaan duraatti guyyaa tokkofaaf kan kabajamu osoo hin taane jala bultii irraa kaasee guyyoota 5 sagantaalee garaagaraatiin sadaas 25 irraa kaasee hanga sadaas 29tti akka kabajamus himaniiti jiru.